Lintaun Itoophiyaan dhimmoota keessoo isheef biyya ollaa afeeruu hin qabdu jechuun dhiibbaa taasisus mootummaan dhiibbaa isarratti taasifamu xiyyeeffannoo dhoorgachaa ture jechuun ibse. Yeroo ammaa kanas mootummaan Itoophiyaa waraana Eertiraa lakkoofsan hedduutaan Oromiyaa fi Beenishaangul Gumuz keessa qubsiisaa jiraachuu kan ibse adda bilisummaa Oromoo torbee kana keessa ture. Taateen kun ammoo biyyattii rakkoo keessaa bahuu hin danda'amnetti ceesisuu mala jechuun isa akeekkachiise. Humni hidhatee seeraan alaa socho'u waraana Eertiraa Polisi humna addaa Amaaraa, milishaa Amaaraa fi raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa waliin qindaa'uun godinaalee Oromiyaa kanneen akka Wallagga Lixaa, Qeellam Wallaggaa, Horroo Guduruu, Gujii, Boorana, Walloo fi Shaashamannee keessa qubsiifamuun uummata rakkoof saaxilaa jiraachuu adda bilisummaa Oromoo ibse. Kana malees lammiileen Eertiraa dhaabbata nageenyaa fi odeeffannoo biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti hiree hojii argachuun odeeffannoo biyyattii baasuu fi mirga lammiilee biyya keenyaa sarbuuf mirga argachuun isaanii cinatti birmadummaa biyyattii sarbuu isaanii sababa ta'ee jira jechuun ibse. Waraanni Oromiyaa keessatti bobbaafaman yakkoota garaagaraa kanneen akka saamicha, gudeeddii fi loon horsiisee bultoota qalachuun waraana Eertiraa fi humna addaa Amaaraatiin Oromiyaa keessatti raawwachaa jiran kun uwwisa miidiyaa dhabanis sarbamiinsa mirga namoomaa ulfaataa raawwatamaa jiru jechuun ibse. Abaa'oon ibsa isaa kanaan baay'inni waraana Eertiraa 30 ta'an Oromiyaa fi Beenishaangul Gumuz keessatti qubsiifamu ragaa amansiisan qaba kan jedhe Abaa'oon humni Eertiraa kanneen waraana Tigraay keessatti hirmaatan qofa osoo hin taane kanneen Eertiraa irraa dhufanis ni dabalata jedhe. Taateen kun birmadummaa biyya Itoophiyaa cabuu kan agarsiisu humni Eertiraa biyyattii irratti olaantummaa qabaachuu isaa mul'isaa jechuunis ibse. Rakkoon hamaan waraana Eertiraatiin raawwatamaa jiru kana dura dhaabbachuu fi diduuf of qopheessuu qabna kan jedhe Abaa'oon ummata Oromoo fi saboota Beenishaangul Gumuz dabalatee saboonni cunqurfamuun biyyattii kan biroo sochii humna weeraraa biyya Eertiraa kun mirga sabaa fi sablammootaa sarbuuf akkasumas mirga naannolee dhabamsiisuu kan taasifamaa jiru akka ta'e beeksisuu barbaannaa jedhe. Kanaafis yeroo itti saboonni biyyattii harka wal qabannee birmadummaa biyyattii eeynuu fi bilisummaa keenyas dhugoomsuun humna weerartuu alaa kana dura dhaabbannu amma jechuun dhaamee jira. Uummanni Oromoo waraana humna alaa fi keessan isatti baname kana ofirraa qolachuuf mootummaa coomsaa Oromiyaa dhugoomsuuf kutannoodhaan yeroo itti ka'u amma jechuun ibse. Kana malees humni addaa Oromiyaa fi Beenishaangul Gumuz dirqamni keessan mootummaa teessoorratti eeguu qofa osoo hin taane uummata keessan cinaa goruun yeroon isin bilisummaa uummata irraa dhalattaniif birmadummaa biyyattii weerartoota alaarraa eedan amma jechuun waamicha taasisee jira. Uummanni Itoophiyaa fi uummanni Eertiraa waliif diinaa miti kan jedhe Abaa'oon seenaa keessatti diinummaa kan hin qabnee fi uummata wal jaalatu ta'ee osoo jiru waraanni Eertiraa fedhii mootummootaa qofaan Oromiyaa keessatti bobbaafame kun nagaa fi seenaan jaalalaa waliin qabnu akka hin boorofneef lammiileen Eertiraa waraanni isaanii Oromiyaa keessaa akka ba'uuf dhiibbaa taasisuu akka qabanis dhaamee jira. Abaa'oon dhuma ibsa isaatiin adda bilisummaa Oromoo dhaabbilee mirga namummaa idil addunyaa fi dhaabbanni gamtaa Afrikaa waraanni Eertiraa Oromiyaa keessaa akka ba'uuf dhiibbaa akka godhaniif waamicha taasisuun itti aansee nageenya biyyattii sadarkaa amansiisatti ceesisuuf qaamoleen dhimmi ilaallatu hundi waliin mari'achuun qophii ta'uu himee jira. Adda bilisummaa Oromoo erga waraanni Eertiraa Oromiyaa seenee kaasee sochii isaa hordofuun ibsaa baasaa kan ture yeroo ta'u ibsa dhiyeenya kana baasee keessatti waraanni Eertiraa lixa Oromiyaa godinaalee Wallaggaa fi kibba Oromiyaa godina Booranaa fi Gujii keessatti sarbamiinsa mirgoota namummaa raawwachuu ibsaa turuun ni yaadatama. Waraanni bilisummaa Oromoo lixaa fi kibba Oromiyaa keessatti lola gaggeessaa jiran guyyoota lama dura loltoota Eertiraa muraasa booji'uun suuraalee isaanii maqaa waliin marsaalee hawaasummaa irratti maxxansaa ture jiran. Godina Harargee Bahaa aanaa Cinaaksanitti walitti bu'iinsa daangaa irratti uumeen lubbuun namootaa fi buqqeensi guddaan kan dhaqqabe torbee kana keessa ture. Walitti bu'iinsi kunis dhuma ji'a dabree caamsaa 27 takka irraa eegalee kan gaggeeffamaa jiru yeroo ta'u lubbuun namaa fi qabeenya miidhaan guddaan dhaqqabee jira. Rakkoon kunis kan dhalate jiraattota aanaa Cinaaksan ganda diiramuu kan naannoo Somaaliitti wal daangessu keessa jiraatan hidhattoota naannoo Somaalii irraa dhufaniin miidhaan dhaqqabuunis gabaafamee ture. Rakkoo aanichatti dhalate kana bulchaa aanaa Cinaaksan obbo Abdunaasir Sheekh Muhammad waabeeffachuun BBC'n mirkaneeffachuu ibse. Walitti bu'iinsi naannichatti uumame kan bubbulee ta'uu kan ibse bulchaan aanichaa sababa walitti bu'iinsa torbee dabree kanaatiin abbaa warraa 582 ta'u qeerraa buqqa'uu ibsee jira. Hidhattoonni naannoo Somaalee ganda diiramuu keessatti dargaggeessa umurii 20 hin guutiin tokko irratti dhukaasanii ajjeesuu fi beeyladoota baay'ee saamuunis gabaafamee ture. Araddaa Hooraa Daawwee ganda diiramuu keessatti hidhattoonni naannoo Somaalee kanneen wayitaa dhukaasaa bananitti dargaggeessa kana haala suukanneessan ajjeesuu himan. Jiraattonni naannichaa humna hidhatee kana baqatee qe'ee gadhiisuun bulchaan aanichaatillee mirkaneessee jira.
والإبدين أنا جناك سانكون خمبو بولي يروتو برتي بلف بيا بولشا ترتي هم يدانا نو سومالي كنبدي لدان هو جنمو أمة أورمو دانغرا جنرتي ببافمون أنا جناك سانكو فخيست نموتا بايا جيسون kanneen 50 caalan qeerraa buqqisuun yaadatama. Walitti bu'iinsi daangaa kun akka beekamutti uummata Somaalee gosa Girii fi uummata Oromoo jaarsoo jaaman jidduutti yeroo ta'u uummata Somaalee Girii duuba humnoota addaa naannoo Somaaleetu jiraatonni waggoota 4 dura bara mootummaa TPLF qofaa jirtu san daangaalee Oromiyaa naannoo Somaalee wal daangessutti humni addaa naannoo Somaalee uummata Oromoo irratti haleellaa gaggeessuun fincila hamaa qeeroon Oromoo jiddu galeessa biyyattiitti itti jirtu kallattii jijjiirsuuf hojjetamaa turus kufaatii irraa TPLF hambisuu hin dandeenye. Yeroo ammaatis walitti bu'iinsi bifa addaatiin eegalame kun kan bara TPLF saniin wal fakkaata kanneen jaanis baay'eedha. Dhaabbanni mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch ajjechaa dargaggoo Amaaniyeel Wandimmoo ilaalchisee ibsa kan baase torbii kana keessa ture. Human Rights Watch ibsa waxabajjii 2020 akka baaseen qaamoleen nageenyaa aangoonni mirga namoomaa sarban gaafatamuu qabaa jedhe. Addabaabayitti ajjeefamuun dargaggoo Amaaniyeel Wandimmoo sarbama qaamolee nageenyaa Itoophiyaa keessatti raawwataniif gaafatamni akka hin jirre agarsiisa kan jedhe Human Rights Watch. Caamsaa 2020 godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidolloo keessatti dargaggoo ganna 17 Amaaniyeel Wandimmoo miseensa abbaa torbeetii jaamee qaamolee nageenyaan erga to'annoo jala oolfamee booda addabaabaayii magaalichaa irratti ajjeefame. Viidiyoon kominikeeshinii magaalichaa miidiyaa hawaasaa irratti gadhiifame qaamoleen nageenyaa Amaaniyeel dhiigaa jirutti osoo qoosanii fi morma irratti shugguxiin rarraafamu agarsiisaa jira. Ibsi Human Rights Watch kun dargaggoo Amaaniyeel Wandimmoo guyyaa san bakka itti ajjeefamuu kan ibsee dhaabbatichi torbaanota itti aanan keessatti qaamoleen nageenyaa maatii Amaaniyeel dabalatee jiraattota magaalattii hiraarsaa fi hidhaa turuu ibse. Daayirektarri Human Rights Watch gaanfa Afrikaa kan taate Laatishaa Baadar aangoonni Itoophiyaatiin adeemsa seeraa malee ajjeefamuu dargaggoo kana lubbuu namaaf kabaja dhabuun ajaa'ibsiisaadha jette. Itti dabaluun qaamoleen nageenyaa fi aangoonni naannoo taatee suukanneessaa kana viidiyoo waraabanii gadhiisuun isaanii aangoonni kun seera ol akka jiranii fi kana godhuuf wanni dhufuu hin jiru jedhanii kan amanan ta'ullee agarsiisa jette. Mootummaan ajjeefamuu dargaggoo Amaaniyeel Wandimmoof sababni dhiyeessu miseensa abbaa torbeetii kan jedhu yeroo ta'u aangoota mootummaa dhokatanii ajjeesuu keessatti hirmaate jechuun dubbatama. Aangoonni kanneen haajaan malee qabatamatti ragaan dargaggoon kun nama ajjeesuu isaa agarsiisuu hin mul'anne. Miseensa abbaa torbee ijaamus ragaa qabatamaan wanni dhiyeessan hin jiran. Abbaan Amaaniyeel Wandimmoo obbo Wandimmoo kabbadaa ilmi isaanii akka mootummaan jiru miseensa abbaa torbee osoo hin taane daaqonii mana amantaa kiristaanaa ortodoksii ta'uu fi gochaa jaamee keessatti akka hin hirmaanne dubbata. Human Rights Watch ibsa isaa kana keessatti jiraattota magaalaa Dambidolloo 11 dubbisuu akkasumas viidiyoowwan suuraalee miidiyaa hawaasaa fi miidiyaalee biroo irratti maxxanfaman qorachuullee ibsee jira. Ibsa mootummaan ajjeefamuu Amaanu'eeliin wal qabatee kanneen hordofuu ibsee jira. Namoota ijaan argan irraa odeeffadhe jechuun Human Rights Watch akka gabaasetti caamsaa 11 ganama sa'a 2tti qaamoleen nageenyaa humna addaa Oromiyaa ganda duwwaa 7 dhiyeenya mana jireenyaa isaa Amaanu'eel to'achuu ibsan. Jiraattota magaalichaa keessaa kan Human Rights dubbise tokko humni addaa Oromiyaa Amaanu'eel erga to'atanii booda waan hunda fayyadamuun reebaa turan. Kopheedhaan harkaan uleedhaan hudduu qawweetiin rukutaa turan jechuun hima. Human Rights Watch viidiyoo Amaanu'eel qaamolee nageenyaan marfame daandii guddichaa irratti ani abbaa torbeetii na argaa jilaa jechaa osoo deemuu qorachuullee ibsee jira. Namoonni addabaabayitti walitti qabaman garii qaamota nageenyaatiin yaamamanii kaan ammoo fedhiin kan argaman ta'uu kan qorate Human Rights Watch qaamoleen nageenyaa uummata ittiin jilchuuf gochaa suukanneessaa kana raawwachuu ibse. Amaanu'eel erga ajjeefamee booda jiraattonni gara reeffaa isaatti akka hin seenne dhorkuu fi qaamni nageenyaa maatii Amaanu'eel buufata poolisii turan fidanii dhufuu jiraattota irraa qulqulleeffachuus Human Rights Watch gabaasee jira. Qaamoleen nageenyaa harmee Amaanu'eel Wandimmoo osoo ishiin harka bantee kadhattu reebicha irratti raawwatanii kuffisuu isheellee ibsee jira. Reeffi Amaanu'eel jaarsolii biyyaa magaalattii qaamolee nageenyaa kadhatanii fudhachuun awwaalamee ture. Ajjechaa suukanneessaa addabaabaayii irratti namoota baay'ee yaamuun raawwatame kana mootummaan ajjechaa dargaggoo Amaanu'eel irratti raawwatame addabaabayitti miti jechuun falma. Aangoonni mootummaa ajjechaa seeraan alaa callisanii ilaalan seerri idil addunyaa mirga namoomaa fi seera namoomaa ajjechaa adeemsa seeraa malee raawwatamu dararaa fi namoota hidhanii hiraarsuu ni dhorkama. Itoophiyaan qaama seera idil addunyaa kana mallatteessiteedha kan jedhu Human Rights Watch
Itoophiyaan qaamolee nageenya yakka akkanaa raawwatan gaafatamoo gochuun hanqachuun yakkoonni kunniin akka hammaatan godhee jira jee. Mootummaan Itoophiyaa jecha adeemsa qaamolee raawwatamu ifatti balaaleffachuun caasaa nageenyaa sadarkaa federaalaa hanga naannootti jiran irratti riifoormii gaggeessuu qabas jee Human Rights Watch. Filannoon biyyaalessaa Itoophiyaa marsaa jaffaa kan paartileen siyaasaa Oromoo keessaa dhiibaman naannoo Somaalee fi naannolee filannoo 54 keessatti yeroon filannoo dheerachuun kan ibsame torbee kana keessa ture. Naannoo Somaalee dabalatee naannolee filannoo 54 keessatti waxabajjii 20 takka filannoon akka hin gaggeeffamne boordiin filannoo beeksisee ture. Gama biraattiin waxabajjii 20 takkatti qabamee kan ture riifarandamiin naannoo kibba lixa Itoophiyaa hundeessuuf godhamu yeroo biratti dabarfamuun ibsamee jira. Akka ibsa boordichaatti murtiin kun kan dabre sababa waraqaa sagaleen ittiin kennamu irratti hanqinni argamee fi je adde Burtukaan miidhagsaa ibsa Khamisa dabre kennaniin naannolee filannoo 54 waraqaan sagalee itti kennaman rakkoon waan mudateef filannoon bakkeewwan sababa rakkoo nageenyaatiin yeroon filannoo hin qabamin waliin qaamee takka bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti filannoon ni godhama jechuun ibsan. Gama biraatiin adde Burtukaan miidhagsaa beekamtii hoomalee galmeen filattootaa raawwatee jira jechuun ibsa torbii kana keessa baaftee turte. Akka ibsa boordichaatti galmeen filattootaa kun kan gaggeeffame buufataalee filannoo beekamtii boordichaan ala hundaan keessatti ta'uunis ibsamee jira. Buufataaleen kunneenis magaalaa Finfinnee keessatti 2, magaalaa Dirree Dhawaa keessatti 6, naannoo uummattoota kibbaa keessatti ammoo 71 yeroo ta'u walumaa galatti buufataalee filannoo 79 beekamtii boordii filannoo malee hundaa'ee filannoo gaggeessaa turan jira. Boordichi buufataalee filannoo kanneen eenyuun hundaan galmeen filattootaa seera qabeessaa miti jedhamee eenyuun akka gaggeeffame waan ibsee hin qabu. Biyyoota G7 kora isaanii UK keessatti gaggeessuu kan jalqaban kaleessa ture. Korri G7 kibba baha Ingilizitti kan argamu riizoortii Kaarbis jedhamu Korniwaal keessatti kaleessa irraa eegalee gaggeeffamaa jira. G7 jaarmaa biyyoota gurguddootaanii fi diinagdeedhaan badhaadhan 7 walitti dhufanii ijaaramanidha. Biyyoonni addunyaa miseensota G7 ta'an USA, Kanaadaa, UK, Faraans, Jarman, Xaaliyaanii fi Jaapaan yeroo ta'an gaggeessitoonni biyyoota miseensota G7 yeroo yerootti wal ga'uun irra caalaa dhimmoota diinagdee fi maallaqaa irratti fuulleeffachuun mari'atu. Haa ta'u malee dhimmoota diinagdee fi maallaqaan alattis haala siyaasaa yeroo irrattis marii ni gaggeessu. G7 kora isaanii UK kanaan waa'ee talaalliiwwan koronaa vaayirasii jijjiirama haala qilleensaa irratti kan xiyyeeffatu ta'us dhimma rakkoo Tigraayin wal qabatee irrattis tarkaanfiin gargaarsa namoomaa hatattamaa akka fudhatamu Itoophiyaa fi Eertiraa irratti akkaataa itti dhiibban cimuu danda'u irrattis ni mari'atu jedhameeti eegama. Qondaalonni olaanoon USA fi gamtaa Awurooppaa yaa'ii G7 UK'tti jalqabame dursuun dhimma sarbama mirgoota namoomaa fi rakkoo deeggarsa namoomaa Tigraay irratti Khamisa dabre mari'atanii ture. Marii gaggeeffameen boodas dhimma Tigraay kana irratti ibsa waloon baasaniiti jiran. Kaayyoon marii kana rakkoo naannoo Tigraay keessatti gama sarbama mirgoota namoomaa haleellaa saalaa dubartoota irraa loltootaan dhaqqabaa turee fi dhiyeessii deeggarsa namoomaa maricha irratti dubbii ijootee akka qabamuuf himaniiti jiran. Marii kallattii intarneetitiin gaggeessan irratti dhaabbata mootummoota gamtoomanitti ambaasaddara Ameerikaa kan ta'an Linda Thomas Greenfield bulchiinsi eejensii misoomaa Ameerikaa USAID irraa samantaa paawar argamaniiti jiran. Dabalataanis barreessaa itti aanaa dhimma mirgoota namoomaa US fi qindeessan deeggarsa yeroo ariifachiisaa kan ta'an Mark Lowcock, komishinara komishinii ittisa balaa gamtaa Awurooppaa Yaanes Laanercheezii fi gamtaa Afrikaatti ergamaa addaa Ameerikaa US Jeffrey Feltman irratti hirmaataniiti jiran. Maricha irratti hooggantoonni hunduu yaada kan kennatan yeroo ta'u ambaasaddar Linda Thomas Greenfield haala deeggarsa namoomaa naannoo Tigraay keessatti hawaasa idil addunyaaf yeroo qormaata ta'uu ibsite. Itoophiyaatti namoonni kumaan lakkaa'aman ajjeefamanii jiran yookaan madaanii jiran yookaan ammoo haala suukanneessaa ta'een haleellaan irraa gahee jira jedhan. Manni marii nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii tarkaanfii fudhachuu dhiisuun isaa fudhatama hin qabu kan jedhan Linda Thomas Greenfield komishinara hooggansa balaa Awurooppaa Yaanes Laanercheez yeroo waraanichi eegalee jalqabee dhaabbanni isaanii gamtaa Awurooppaa walitti bu'insa akka dhaabbatuu fi deeggarsi namoomaa akka dhaqqabuuf waamicha gochaa turuu isaanii himan. Dabbaluunis walitti bu'insa sabaa irratti xiyyeeffate tooftaa ajjechaa namoota nagaa irratti raawwatu haleellaa saalaa lakkoofsaan guddaa fi ajjechaa jumlaa namoota nagaa irratti naannoo Tigraay keessatti raawwatee jira jedhan. Waggoota kurnan dabran keessatti mul'atee kan hin beekne garuu hambisuu kan danda'amu
rakkoo deeggarsa namoomaa mudachuu akka danda'u Tigraay irraa odeeffannoon bahaa jiru ni agarsiisa jedhan. Waraanaaf jedhanii namoota nagaa beelessuun yakka guddaa seera idil addunyaa cabseedha kan jedhan koomishinarichi hawaasni idil addunyaa irratti xiyyeeffachuu qaba jechuunis yaada furmaataa akeekee jira. Bulchiinsi ejensii misoomaa Ameerikaa USAID irraa Samantaa Paawar ammoo Tigraay keessatti loltoonni Itoophiyaa humnoonni addaa poolisii Amaaraa fi loltoonni Eertiraa waliin ta'uun hareellaa saalaa akka tooftaa waraanatti fayyadamuun miidhaa geessisuu isaanii kan agarsiisu odeeffannoon bahaa jira jedhan. Muummichi ministeeraa biyya humna ibsaa fi tajaajila bilbilaa addaan kutanillee miidhaa dhaabbilee fayyaa fi kaan irraa geessisan ni beekna jechuun Samantaan dubbattee jirti. Muummichi ministeeraa biyya Eertiraa fi Itoophiyaa jidduutti nagaa buusuun badhaasa Noobeelii argatan kan jette Samantaa Paawar haa ta'u malee haleellaa kana yoo hin dhaabsifne fi loltoota Eertiraa yoo hin baafne Itoophiyaatti seenaa beelaa deebisuudhaan gaggeessaa yaadataman ta'uu jette. Xumura marichaa irratti gaanfa Afrikaatti ergama addaa USA Jeffrey Feltman yaa'ii biyyoota G7 kaleessa yookiin jalqaba irratti akka hirmaatan himuun dhimma Itoophiyaa dubbii ijoo tokko ta'e akka irratti mari'atamus himanii jiran. G7 marii gaggeessaa jiraachuu malee hanga nuti oduu tana qindeessinetti ibsa kennan hin qaban. Tolega kabajamtoota daawwattoota VBS oduun torbe.